ترى أو أو تدت موت أنت موت السوي موت اللي السوي موت بيأكل اللي قال شر الساوي جوري يسموه سمية كده كده كبايانة كده تدي بس أنا يدمو سوسو سيدا أبتدي لا يورتي ورتي ورتي أبتدي لا تبارك لسمية بالفرق بين أنجليش 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 من كده مشاجش لا أيجاد والله أنجليش وجابا جستين كله ولا كله مريلة جازرتني وبلوتا كينيا hospitaala galee mustashfaa galee summiyaatee maanyaatee እንግዲህ ድራማን isaanii hin dhumu akkuma argaa jirtanii waan ajaa'ibaati immoo kan qabatanii dhufanii nuufimee barumsa akkamii irraa hubanna jettanii yaaddumii obboloota kiyya ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube as jalatti argamtanii jirra jirtu ana jira nagaa kiyya galata waaqayyoo warreen YouTube kana faraataatan like subscribe gochuun itti makamaa isiniin jenna nus ingidi drama kan ilaalle akka waan ta'e irraa hubannu yookiin immoo waan nutti fakkaatee yaada dabalataa akkasumas qoonnuuf ta'a እንግዲህ jalqabarratti ani waan jara kana በጣም baay'uma tokko na ajaa'ibe draamaan isaaniitillee hittuma qaxxalee jira kan biyyaa tirree wayyaalaata kan Itoophiyaa san wayyamoo kanas kana wayyamoo kanayyuu wayyamoo kan summeeyyaa wayyamee iski yaa ta'u dhugaa dubbachuuf qoosan akkanaa kuni yeroo baay'ee namoota baay'ee ijoollee baay'een sababa maaliif sababa ruutaa yookiin immoo ruutaa fi abrooshirraan kan ka'e waan akkanaa kuni namni kokorrojaatuma jira beektanii kokorrojanii walitti qaxxalatanii diraamaa dheeraa isaa godhu እንግዲህ akkuma beekamu diraamaa akkanaa kana gosa akkanaatiin kan dalagee jalqabarratti abrooshii fi ruutaadha isaanis immoo yaa kaayutu warroonni kuni waluma marraa kokorroju wal fakkaatus baatu malee fakkeenyuma isaatiin jechuudha kan deemaa jiran ammas ni galee waan kuni yookiin milkoofna yookiin immoo yaa milkaatuma jiru waan ajaa'ibaati kuni barumsa nuuf wanta dabarsu tokkollee hin qabu yaa ta'u malee ani akka yaada kiyyaatti dhugaa dubbachuuf addunyaan tuni namni addunyaa tanarratti akkanatti afun jiru yookiin immoo waan akkanaa kun yeroo akkanatti dhugaa dubbachuuf waan facaasanii aammatu kan jiran sun dhugaadha waan dalagan kana hin argatu jechuudha booda akkasii yeroo tokko yoon diraamaa isaanii kana ilaalu dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko waaqa sodaachuun barbaachisaadha ani anuma ta'usii isaan nama gurguddaa nama waa baay'ee beekuu danda'udha qarshiin yeroodhaaf malee qarshiin tuni dhugaa dubbachuuf wanti ishiin nama hin goone hin qabdu እንግዲህ namni argachuudhaaf jedhee waan taane waan fokkisaa wayii gaafa hojjetu baay'ee tokko nama saalfachiisa tarii yookiin immoo akka diraamatitti ta'us immoo isaan waan dhugaa fakkeessanii yeroo waan akkanaa kana dalagan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hin bareedus namni iyyuu nama biratti eenyudha beektanii nama birattis dhugaa baay'ee tokko nama saalfachiisa yeroo itti ilaalanii daananii jedhanii amma immoo maal jedhu yaa summii kennanii fi akkana ta'e jedhanii እንግዲህ kuni dhugaa dubbachuu fi waan dhugaas ta'e booda waan yookiin immoo dhugaa ta'aafiyyuudha jechuudha dhugaa ta'ee fi ilaatu dhugaa dubbachuuf namni kun boodatti aanu fi namni fayyaan diraamaa hojjechuuf diraamaa simiti waan akkanaa kun piraankiidhaan hin jedhamu booda laalaame piraankiidhaa jedhu as deebi'aniitu kanaaf prankin akkanatti soota fi gaariidhaan jedhan akka yaada kiyyatti waan akkanaa kun waan hin bareenni kun roottaa fi duras maalan jedhee dubbachuuf yeroo darbe ijoollee baay'een roottaa fi awra shaddaan ba'an jedhanii dhugaa dubbisuuf baay'een isaanii hin boowanii ani akka prankii ta'e nan beekaa jechuudha kanaaf
piraankiidha gaafa jedhu namni dhaga'e hin jiru booddee maal ta'e piraankuma ta'e jechuudha. Isaan amma ijoolleedha irraa bareeda yaa'u akkuma barbaadan ta'utti isaan irraa ni bareeda jechuun amma nama jajjabaa kana gaafa dubbachuuf nama saalfachiisa. Keessattuu namni jajjabaan gaafa miidiyaa irratti waan akkana hojjetu ta'am sheemidha. Qarshiin kun ingidihi xiqqaaf guddaa nama jechisiisu kunoo yeroo bara kana akkuma argaa jirtanii namni diraamaa fakkeessituma piraankii fakkeessituma waan amantaanii hojjetaa yookiin immoo namoota yoo argitan ta'e dhugaa dubbachuu waan nama aarsu fa'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaatti ijoolleen xixiqqaan kun piraankii hojjannaa jedhanii nama jabaa kana yookiin immoo waan ta'e nama jabaa dhugaa dubbachuuf ani yeroo tokko TikTok irratti waan adda ta'e argee baay'ee tokko keessi kun nagadde jechuudha maaliif isaan kun amma fakkeenyaaf waan gaarii gaafa hojjetan dhaloota dhufuufillee waan gaarii dabarsuun barbaachisaadha. Dhalootuma isaan ijoollee isaaniitiif waan gaarii gaafa hojjetan bira darban ijoolleen isaanii sunillee waan bareedaa irraa baratti waa ta'e qopheessuu fi mucayyoon duutees akka maal jetti seetanii dhugaa dubbachuu fi ishiinillee bakka dhugaa jirti waaqayyoon dubbuu shaamaaru jettee miidiyaa keessan gaafa bakka yookiin sin dhukkubee waan ta'e bakka yaada ka dhugaa dubbachuuf ittuma fakkeesse waan gaarii irratti dalagaa jettu waan ta'u hojjechaa jirta san waan gaarii dalagaa YouTube ta'ee TikTokii ta'ee waan badaa dura dogongoraan irra hojjetan san keessaa qulqulleeffadhaa jette dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaatiin jedheen baay'ee tokko na ajaa'ibde so waan gaariidha yaada bareedaadha. Waan hojjetan san irratti waan gaarii gaafa gadhiistan yookiin immoo kan hojjetan YouTube keessan san irratti waan gaarii gaafa hojjettanii dhaloota kan dhufuufillee keessaniifis ta'uu baatu kan namaatiif ijoollee ganaa reefu guddattee YouTube dhaggeeffachaa jirtu. Kanaaf waan gaarii gaafa qoodan gorsa gaarii gaafa qoodanii ijoolleen sunis waanuma gaarii san baratti irraa jechuudha. Irraa barattee isheenillee waan gaarii san hojjetti jechuudha. Nu immoo waan badaa gaafa gadhiisnu akkasuma waan fokkisaa waan hin taane ijoolleedhaaf wanta hin taane bakka gorsa bareedaa yookiin immoo haasawa bareedaa gaafa dhaggeeffatte ijoollee sun maal taati isheenis akkasumatti gaarii taati jechuudha. Nu yaana hojjennee dabarru qofti numaaf bichaan faayidaan hin qabu. Ofuma kiyyaaf argadhee dhuftus waan badaa kana oobarte gaarummaan isaa maalidha? Gaarummaan qabu jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloota dhufuuf irree yaaduun barbaachisaadha. Warreen miidiyaa irra jirtan hunduma keessaniif kuni so waan badaa hojjechuurra waan gaarii hojjettee yoo dabartisiif wayyaa jechuun barbaada. Kanaafuu ani maal jechuu barbaadetanii anallee gaarii hojjedhee jira wanta jedhu hundi isaa dhugaadha sirriidha jechuu sun taane namoota beekamaa ta'ee akkasuma waan gaarii hojjetanii gaafa ilaaltanii fakkeenyaaf diraamaa bareedarraa barumsa darbu diraamaan amma namni diraamaa laalu eenyudha jedhu gin diraamaa kan barumsa of keessaa qabus kan si barsiisus kan si gorsus ni jira waan badaanis immoo akkuma jiru gaariin jira jechuudha. Kanaafiyyuu nuti maal laalla waan barumsa qabdu barumsa nu ta'ala kan jenne tokko irratti xiyyeeffannee gaafa ilaallee isarraa maal arganna barumsa arganna jechuudha. Gaafa waan gaarii tokko hojjennu jechuudha. So kanaafiyyuu nuti dhaloota dhufuufillee waan gaarii hojjennee akka dabarru abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf gaarummaa maalidha mataa keenyaaf gaarummaa gaafa hojjettee ofuma keetiif siiftaa jechuudha. Namas barsiisii dhiisii gin kan ofii kiyyaaf waan gaarii hojjedhee jira kan jettu tokko yaadannoo iyyuu siita. Nama biraatiifis yaaduu baattu ofuma keetiif iyyuu yaadannoo guddaadha jechuudha. Wanta hojjetan hundumti bakka ani beektanii yeroo tokkos waaqattis darbuun gaarii miti. Nama fakkeenyaaf warreen diraamaadha jedhanii akkasumas immoo waan ofumaaf dhibee uummatanii akkanatti gara hospitaala deemanii of waraabanii maal jedhan kuni dhugaa dubbachuuf gaarummaa miti.
gaarummaa hin qabu jechuudha. Kun barumsa illee hin qabu, gaarummaa illee hin qabu. Maaliif argachuu isaanii ilaalan malee isaan boru waan itti dhufu waan irra gahu hin beekanii beektanii simcaniituma isaan irra qarshumaarraa sana ilaalan malee boru waan itti dhufu waan itti fidu hin beekan. Kanaafuyyuu waan hojjennu san irratti xiyyeeffannee boru tarii waan faayidaa qabu tokko gaafa dalagdee yookiin immoo nama biraatiif illee ni fayyada. Nama biraasanillee gaarii ta'a. Nu yemmuu waan irraa barannu tokkollee hin qabnu jechuudha. Waan akkanaatti ilaallee too jechuudha. Nama gaarummaa ol jedhee waan bareeda dabarsee osoo hin taane ana akka yaada kiyyaatti anaaf diraamaan kun siruma naaf fudhatamaa miti. Waan akkasiitti isin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya. So yeroo tokko wanti namatti tolus ni jira, namatti tolles ni jira. Achi keessaa immoo baay'inaan maal namoonni keenya waan namatti tolle kana ilaaluu miti. Kanaaf waan barumsa osoo ta'e fakkeenya waan si barsiisu tokko osoo ta'e si laalchisu beektanii waan hin taane si laalchisa. Kanaafiyyuu isin immoo maal ta'uu fi waan ta'u san filachuu malee waan hin taane san laaluun waan akka waan arraaf isinitti fakkaata malee waan nama fayyadu miti jechuudha. Annaa kana ana akka yaada kiyyaatti anallee ta'e nama biraatillee ta'e waan faayidaa qabu tokkotti fayyadamtanii osoo hojjettanii yookiin immoo dabarsitanii ana baay'ee tokko dasni jedha jechuun barbaada. Yaanni hani qabu jechuudha. Annaa akkasii hordoftoota kiyya haasaa kiyya keessatti yookiin immoo wanta dubbadhe kana keessatti waan dogongora qabaadhe dhiifama sin gaafadha. Akkasumas immoo hordoftoota kiyya hundumti keessaniyyuu viidiyoon kiyya kana like gochuun dagatinaa. Warri maatii mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.